Qajeelfamoota jireenyaa barbaachisoo sadeen akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan maratti nageenyi koo jaalalaaf kabajaa isin haa qaqqabu. Ani obboleessa keessan Abdii Taammaniiti. Har'as mata duree haaraa mata duree baay'ee barbaachisaaf barsiisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni yuutuubii keenya sabiskiraayib gootanii maatii keenya bal'aatti hin dabalamin jirtan ammuma sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Akkasuma viidiyoon kun nama barsiisa jettanii yoo yaaddan sheer gochuun yaadaaf gaaffii qabdan kamiyyuu koomentii irratti nu barreessuun dagatinaa. Tokkoffaan gaarii godhi garuu tasuma gaarummaan eeggatiin. Amma dandeessitti namootaaf wanta gaarii ta'e yaadi. Gaarii yaaddeefis godhiif. Garuu tasuma dogoggortee gaarummaa namootaaf goote deebiftee namootarraa hin eeggatiin. Dhugaan sitti hima. Akkasitti yaadnaan tasuma dandeessee gaarii namaaf hin gootu. Namoonni gaarummaa kee bishaan obaasan baay'eetu jiru. Gaarii ati gooteef gurraachessanii hanqina kee kan odeessan yookaan immoo gaarii ati gooteef dagatanii ammeenya akkasiif deebisan namoota baay'eetu jira. Kanaaf callisiidhuma amma dandeessitti gaarii namaaf godhi malee dugda deebii argachuuf yookaan gaarummaa namaaf gootee namootarraa galata argachuuf gaarummaa argachuuf gaarii namaaf goota taanaan naaman yeroo dhiyootti guutummaa guututti gaarii namaaf gochuu dhaabda. Addunyaan keenya namoota gaarummaa namaa tolatti hin lakkoofne danuu of keessaa qabdi. Baay'eeti gooteef zeeroon baay'isu uuma tokko ittiin fakkaatu. Garuu tasa dagatanii dogoggora tokko sirratti argannaan isa sana odeessanii hin quufan. Namootaaf gaarii kan gootu gaarummaa isaanirraa argachuuf ta'uu qabu. Cidha isaanii kan nattu deebisanii akka isaan cidha kee dhufaniif gammachuu isaanii kan hirmaattu isaanis guyyaa gammachuu keetii akka gammachuu kee irratti siif argamaniif ta'uu qabu. Callisi amma dandeessitti gaarummaa namootaaf yaadi, gaarummaa namaaf godhi. Ani akka dhala namaa ofitti argeen beeku. Fudhachuuf malee kennuuf harki kan hin hiixanne. Utuutii dhadhaa afaan keessuu kan dhagaa sitti darbu dhala namaati. Atis tarii miidhamteetta ta'uu danda'a. Namootaaf baay'ee gaarii gootee utuma isaan nyaachiftuu, utuma isaaniif gootuu namoota galata hin qabne maal akka isaan goote illee utuu hin beekin sitti galagalan si mudatanii hin beekanii. Namoonni albeet ittiin muratanii nyaataniif laatteef ittiin si waraanne jedhanii fudhatanii si duukaa fiigan jireenya kee keessa hin jiranii. Maalan itti balleessi anoo gaariin gochaafi ture anoo isaanan gargaara utumati jettu namoonni sitti galagalan naannoo kee hin jiranii. Namooti tokko tokko baay'ee nama ajaa'ibu. Wanta itti balleessite iyyuu badii ofirra barbaaddee ofirra hin argitu. Utumati gaarii gootuu fi utumati jaallattuu utumati isaan gargaartuu diina sitti ta'u, si jibbu, si balaaleffatu, gaarummaa kee ammeenyaan si deebisu. Kanaafan siin jedhe callisi namootaaf gaarii godhi malee tasuma dugda deebii namootarraa hin eeggatin. Gaarii ati gooteefiif gaarii kan si deebisan namoota yartuutu addunyaa kanarra jira. Miidhamuun barbaaddu ofitti gaabbuun barbaaddu yoo ta'e callisiitii gaarii namootaaf godhi. Gaarii gochuufiin kee gaarummaa isaanirraa barbaaddee ta'uu qabu. Utuu dursitee gaarii isaanirraa hin eegganne ta'e gaafa namoonni utuutti nyaachiftuu si nyaatan hin gadditu turte. Onneen siin cabu ture. Amaluma namootaati. Harka afaan isaan kaa'e ciniinuun nama maqaa isaan tolche maqaa balleessuun utuutti jaallattuu si jibbuun gaarii ati gooteef ammeenyaan si deebisuun amaluma namootaati. Ofitti gaabbuun barbaaddu yoo ta'e piliis gaarummaa namootarraa barbaaddee gaarii namaaf hin godhin. Namoonni tolati gooteef lolaan si deebisan danuudha waan ta'eef. Qajeelfamni jireenyaa barbaachisaan inni lammaffaan immoo mataa keef amanamaa ta'e. Garaa guutuu kan ati amanuu qabdu mataa keeti. Namoonni bara ammaa hin amanaman isa kana jala muriitii beekadhu. Nama amannaan garaa guutuu irratti of gannaan yeroo miidhama keetii baay'ee sitti dhiyoodha. Yeroo dhiyootti ofitti gaabbita, yeroo dhiyootti cabdee miidhamta. Wanti hundumtuu wanta fakkaatu miti. Summiin hundumtuu gurraachan siin mee bishaanitti bulbulii ilaali. Bishaan fakkaatee bishaan si nyaachisa. Namoonnis akkasuma hundumtuu wanta fakkaatu miti. Waan sitti kolfeef dhuguma waan sii gammade, waan siif boo'eef dhuguma gaddeetiin seeyi. Namoonni fakkeessitoota. Garaa guutuu kana amanuu qabdu waaqa kee gaditti uumaa kee gaditti mataa kee ta'uu qaba. Namoonni ammumati isaan amante si miidhuuf carraa qabu. Ammumati isaan irratti hirkatte yoo si jalaa toran kuftee caccabuun kee waan oolu miti. Piliis obbola hin dogoggorin. An jireenya koo keessatti namoota baay'ee nama amananii baay'ee miidhaman
baay'ee argeera. Atis isaan keessaa tokko ta'uun barbaaddu yoo ta'e, isaanitti dabalamuun barbaaddu yoo ta'e, abshaala ta'e har'a waasitti maal jira? Tasumaa dagattee garaa guutuu namoota namaniin baay'ee amantee baay'ee miidhameen yoo si jalaa goran akka hin kufnetti itti hirkadhu. Baay'ee irratti of gatteennaan gaafa isaan si jalaa turan kuftee baay'ee miidhamuun kee waan oolu miti. Gowwaatu galaana hin beekne miilla lamaan seena. Tasuma namoota hin beekne dhibba keessaa dhibba namaniin miilla lamaan jireenya isaanii keessa hin seenin. Miilla lamaan jireenya kee keessa akka galanis hin godhin. Alaalatti dhaabadhaa jedhe ofirraa butii dura isaan ilaali. Namooti tokko tokko osoo nama hin barin onnee isaanii namaa kennu. Nama hin beekneef sana booda kan isaan eeggatu maal? Dhumarra miidhama ta'a. Akkamitti nama hin beekne argeef qofa jaalladhe jechuu dandeessa. Ani inni sun nan amansiisu. Garuu namooti baay'een akkas godhanii dogoggoru. Dogoggora isaaniin immoo baay'ee miidhamu. Dafanii nama amanu. Alaalatti nama argan nama kaleessa baran onnee isaanii bananii garaa isaanii bananii iccita isaanii otoo hin hambisin itti matu. Sun immoo deemee deemee isaan gaabbisiisa. Namoonni dafanii nama amanan yeroo baay'ee jireenya isaanii keessatti miidhamoodha. Keessumaa warreen nama hin beekne amanan immoo xiqqootti dhiyaatanii baay'ee barreera seenii dafanii namarratti of gatan baay'ee miidhamoodha. Kanaaf obboloota ko amma dandeessanitti namoota irraa of eeggadhaa. Abshaala ta'a. Namni hundumtuu wanta fakkaatu miti. Namoonni fakkeessitooti baay'eetu addunyaa kanarra jiru. Kanaaf gowwoomtanii amman ol nama namaninaa. Iyyama kee miidhamuun barbaaddu yoo ta'e irran sii deebi'a garaa guutuu nama namanii. Jireenya keef qajeelfama barbaachisaan inni sadaffaan immoo kophaa jiraachuu bari kan jedhudha. Jireenya kee keessatti namni hundumtuu keessummaadha. Na amantes na amanuu baattes guyyaa tokko jireenya kee keessaa onuma galu. Guyyaa wayii sababa barbaaddatanii akkuma gara jireenya keetii dhufan guyyaa tokko immoo sababa hin beekne jireenya kee keessaa deemuu danda'u. Gaafas isaan dhorkuuf eeyyama hin qabdu, humna hin qabdu, hin dandeessu. Nama nan deema jedhe tasumaa dhorkuu hin dandeessu. Gaafa fedhe dhufee gaafa fedhe deemuu danda'a. Kanaaf qophaa ta'e gaafa isaan jireenya kee keessaa galan akka jireenyi isin jibbisiifnetti har'umaa kaasii kophaa jiraachuu bari. Ofii kee wajjin hariiroo qabdu cimsi. Hariiroo qabdu jabeessi. Namoonni akkuma dhufan galuu danda'u. Eenyuyyuu jireenya kee keessatti keessummaadha. Kanaaf obboli kan sin nuffine kan sin dadhabne kan si jibbee hin deemne mataa kee qofa. Utuu namoota faana hariiroo uumin utuu namoota gara jireenya keetitti hin simatin yoo dandeesse mataa kee wajjin hariiroo qabdu jabeessi. Kophaa jiraachuudhaaf qophaa ta'e. Kophaa jiraachuudhaaf muuxannoo qabaadhu. Gaafas yoo namoonni gara jireenya keetii dhufan baga nagaan dhuftan jettee simadha. Yoo isaan deemanis nagaan nagaa jettee geggeessuun sitti hin ulfaatu. Kophaa jiraachuuf ga'umsa qabaadhu. Baay'ee namoota malee jiraachuu hin dandeessu yoo ta'e gaafa isaan jireenya kee keessaa nagaatti jedhanii deeman siif jireenyi kadhabeessa ta'a. Kanaaf obboleessaa obboleettii kophaa jiraachuu bari. Kophummaan si fayyaduu baatus oomaa tokko wanta simii hin qabu. Si jabeessa malee si hin laaffisu. Namoonni yoo dhufan isokee inni sun gaariidha. Namoota jibbi baqadhu kophummaa firoomfadhu siin jechaan jiru. Hiriyummaan namoota faana hariiroo qabaachuun namoota waliigaltee qabaachuun barbaachisaadha. Garuu kanan siin jechaa jiru kophaa jiraachuu baruun immoo sana caalaatti barbaachisaaf jireenya keef murteessaadha. Utuu ilaaltu gaafa isaan si ganan, utuu ilaaltu gaafa isaan si gatan, utuu ilaaltu gaafa isaan si dhiisanii deeman akka onneen si cabu, akka baay'ee miidhamne yoo barbaadde kophaa kee of dandeessee dhaabachuu shaakali. Yoo hundumtuu si dhiise kan sin dhiifne mataa keeti. Dhumarratti sumatu sitti hafa. Kanaafan sin jedhe kophummaa shaakaluun barbaachisaadha. Kophaa kee jiraachuu baruun baay'ee murteessaadha. Namoonni guyyaa tokko amantees amanuu baattees jireenya kee keessaa unuma galu. Yookaan jiraatti jireenya kee keessaa galu yookaan gaafa addunyaa kanarraa du'aan boqotan nama jaallattu wajjin gargar galta. Gamanaan isa ta'u gamasii guyyaa tokko nagaatti dhaamuun boossee geggeessuun kee waan hafu miti. Kanaaf kophaa kee jiraachuuf muuxannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa isaan si biraa sokkan, gaafa tolaaltoo dhabdu, gaafa kaleessa wajjin turtee har'a biraatii dhabdu, of dandeessee akka dhaabattuuf jabaattee abdii godhattee jireenya kee akka itti fuftuuf kophummaatti shaakaluun, kophummaa baruun barbaachisaadha. Kophummaan hiriyyaa sin dhufu miti. Si gatee hin deemu.
Situ nuffee nama barbaacha dhaqa malee inni si nuffee si dhiisee hin deemu. Obbolee amma dandeessitti qajeelfama jireenyaa barbaachisaa inni kan biraan inni jireenya kee keessatti yoomiyyuu baay'ee murteessaa ta'e kophaa kee jiraachuu baruudha. Kophaa kee jiraachuu shaakaluudha. Har'a yeroo viidiyoo kana laattu namoonni naannoo kee marsanii jiran baay'ee ta'uu danda'u. Tarii maatii kee wajjin jiraachaa jirta. Haadha warraa qabda yookaan jaalallee qabaachuu dandeessa. Hiriyoonni kee danuudha. Garuu obboleessa guyyaa tokko namoonni har'a si marsanii jiran kun hundumtiyyuu si biraa deemuu danda'u. Obboleettii namoonni har'a si marsanii argitu kun hundumtuu guyyaa tokko eessa akka isaan bu'an eessatti akka isaan namman barbaaddee dhabuu dandeessa. Kanaafan siin jedhe piliis amma dandeessanitti dursaatii kobummaa faana wal baraa. Kobummaan si fayyada garuu si miidhu. Kan akka kobummaa hiriyaa dhugaan hin jiru. Namoota yoo jireenya kee keessaa qabaatte iyyuu isaan irraa fagaadhuutii kophaa jiraachuu shaakali. Gaafa san jireenya kee keessaa deeman akka jireenyi sitti hin dukkanoofneef. Viidiyoo kanarraa wanta guddaa akka barattan abdii guutuun qaba. Qajeelfamoota jireenyaa sadeen jennee qabxiiwwan gurguddoo sadii wajjin baranneera. Inni tokkoffaan namootaaf gaarii godhi garuu gaarummaa deebiftee isaan irraa hin eeggatin jenneera. Lammaffaan mataa keef amanamaa ta'e. Sadaffaan immoo jireenya kee keessatti kophaa jiraachuu barii jenneera. Barumsa guddaa akka irraa argattan hin shakku. Namoonni sabiskiraayib gootanii maatii keenyatti hin dabalamin yoo jiraattan ammuma sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Akkasuma yaada sammuu keessan keessa jiru gaaffii kan isinitti ta'e kan isin dhiphise yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Nan dubbisa amma hin dandeenye deebii isiniif kennuu fayyaala. Baay'een isin jaalladha. Bakka jirtan maratti fayyaa guutuu naaf qabaadhaa.